Mee nashidaa sana akkami barreessitee mee irraa nutti tuqi. jalqabumarraa kaaseen hanga har'aatti namaan siin fuudha jeenii fuudhan qabu waan ajaa'ibsitti ta'u. Eebba nashidaa ammaan tan harkaa qabdu tana qofa osoo hin ta'in ta dabtararra jirtu san hunda akka nuun gabaa jettu sirraa namoo moosum daftara maratti. Hanga afurii fuudheetiin jira. Uummanni keenya immoo rabbiin nu fedhee gartee uummata waan akkasii beekuu miti yoo ganuu baran malee amma xiqqoo xiqqoo wayyaa hojjetanii istuudiyoo yoo taates hin qabu. Waan akkas akkasiisan rabbiin natti hin beeku. Uummanni keenya waan kana hubatee abbootiin qabeenyaa warri qabeenya beeksifachuu danda'an amma viidiyoon keessan nashidan teessan nama hedduun dhagamtii baadiyyaa magaalatti. Miidiyaa irra jirra. Sagaleen tun miidiyaa guutuu irra facaati. Namni akkas jee yoo jiraate ragaan abba'uu danda'an baana. Akka addatti gartee qophatti ustaazanas deemee akkamiin seentijee ilaaluun namni waan gartee. Namni hedduun akka waa'ee nan keessaa nama kan aboo na gargaare aboo kana naa ta'e akkas naa ta'e jedhama kadhadhuutti fakkaate an takkaa nama kadhadheen beeku. Mucoon takka miliyoona 800 hanga miliyoonaatti deemtee turte. Boodarra miidiyaa irra fidanii micoon san maallaqa san waadaa jette san guutuun deemtu nama kiyyibaatii dharaa jedhanii warrummaan miidiyaa hawaasaa irratti oofan agarre. Micoon san nammoo dhugaan jiru moo. Asirraa teessee nyaaraanaa soyituu maali naan jettee lola natti eegalte beekte. Wallahi namni nu janaajjan dhufullee yoo jiraate nama imaana qabu diinuma jecha nu jaalachuu malanii nuti namarra caallee osoo hin taane namarra waa qabaannee namarra bareennee namarra waa beeknee osoo hin taane wahuma nuti afaan miidiyaa irratti himnu tanafaa yoo akkuma waa himan kana gaarii ta'an bultii wajjin jaaruuf numa ta'an jaaniifa keessaan dhufanii nu dubbisuun ni mala namoonni akkasii ni jijjiiranii. Alaa kulli haalan yeroo hedduu gaafumaan keenya jirurraa hoggaa namni waa'ee bultiitiif na barbaadee akka na bargaajanii na barreessan osoon salaamtaan deebifneef ijoollee tiyyaan ergaaf suuraa ijoollee tiyyaa gaafaan keenya jiru jechuudha. Ijoollee sadiin qaba gaafas suuraa ijoollee sadiitiin taniin firra kaayee taan asiin qabadhee wajjin kee santu jira. Ambara 18 osoon hin geeniin fuudhee. Xiqqeenyaan ijoollee tanaan qixaa qaba. Ijoollee saniin fuudhee ergaaf baran yeroo na laaltan kanaan ijoollee fakkaadha malee nama guddaadha. Abbaa ijoolleeti bultiin qaba haadha manaa jira. Akkana jeetiin firraa deebisaa. Waan ajaa'ibaa guyyaa tokko nama tokko Kanaadaa irraa na dawwalle. Akkana jettee natti haasoinaan suuraa ijoollee tiyyaatiin ergeef. Hoggaan suuraa ijoollee tiyyaa ergeef naan lolte. Duu wanti akka dardaraatti asirraa teessee nyaaraanaa soyituu maali naan jettee lola natti eegalte beekte. Yaa ana ko manguddootti haasoo jiraafin ibtaa malee akka dardaraatti hin jiraaf quban qabu yoon akka dardaraatti haasoo jiraadde ayyee gana akka manguddootti hin deebi'aa jeeniitiin akkuma waan hin jenne dafee firraa silkee cufadhee jalaa baafadde. Namni hedduun akkana qaama keessa ilaalee ijoolleetti fakkaattee yeroo waan diinaan neessitu imaana qaba diin qaba jee si jaalachuu wooma jiraati. Rabbi jazaa isaanii haa kafalu diiniif nu jaalachuun isaanii wooma nama gammachiisu malee waan nama gaddisiisuu miti sanuu nama imaana qabuutuun nama imaana qaba ja'amee yaadamu jaalata. Sanumaaf nu jaalatan. Waan kana keessatti namoonni hedduun naaf barreessan waa'ee bultii wajjin jaaruufi taniin sii muta ajaa'ibaa jalqabumarraa kaaseen hanga har'aatti namaan siin fuudha jeenii fuudhan qabu waan ajaa'ibsitti ta'u. Yoo rabbiin naa laaffise amma hanga afurii fuudheetiin jira. Hanga afurii fuudheetiin jira. Garuu siin gaafachuu ka'e namni janjana akkana ofirraa deebisu. Akkamitti osoo janjaniin fuutee moo jechuuf hin deemaa haranuu gaafii si gaafachuu ka'e. Waan ajaa'ibsitti ta'u jalqabarraa akkuma reefu jenne san namni si gaafatee si heerumuun qaanii miti. Haati teenya Khadiijaan ergama rabbii manguddootti ergattee heerumte nagaa ramana irratti haa jiraatu. Isis rabbiin irraa jaalatu isii waggaa 40 ergamaa keenyaa waggaa 25 isii amata 15 irra guddoota akkasiinu isaan dura nama lama heerumtee jirtu. Manguddootti ergattee na fuudhi jetteeni tolee janii ergamaan rabbiillee fuudhan. Waan qaanii qabu miti jechuu barbaadeeti nama imaana qabu tokko gaafa garte intala tiyya fuudhi jettee geessitee kan nuufillee dandeessi. Na fuudhi jetteellee dubartiin nama imaana qabu gaafa garte fuudhuu dandeessi. Dhiirtinis akkasumatti intala imaana qabdu gaafa garte yoo bultii qabaachuu baatte ni heerume jettee gaafachuu ni dandeessi. Anammoo hanga ammaan naman gaafadhe qabu jechuu barbaadeeti. Imaana qaba janiitu magaatarii anaa imaana hin qabne kan akka nama imaana qabuun na yaadee namni na gaafachuu mala. Akkasuma na gaafannaaniin jalqabarraa as kaasee fuudhuu ture hedduu garaan laafa yoo heddummaataniituma faayizaafni guutamee bakkaan itti fuudhu faa dhabee dhiise malee nama
rakkatee jiru nama rakkatee fi nama ajabi gaafan arge biran kutuun baana. Waan akkasiiti takkaffaa gaafaan fuudhu isii lammaffaa isii takkaffaan na fuusise. Isii sadaffaa isii lammaffaan na fuusise. Ta'afuraffaa immoo jidduma tanattiin isaanii mari'adhee fuudhe. Boodatan ammoo Osumaan ta'a osoon taa'uutiin if baruu eegale. Amma dhiyeenya kanaan if bare. Dur lubbuun beeku. Baatii jaangee nyamee eegaan if bare. Kophaati iyya taayatiin isaanii kun nama dura. Joolleedha namni dur joollee naan juusan ammaan if hin jedhii ootaniif matiyyaa. Isaanii kun joolleedha. Umrii tanaan maaltu dila kana na fuusisee jeetiin taa'ee fikkoblee kophaati. Amma booda boqonnaa godhuun qabaa jee yaadee. Amma boqonnaa irraan jira alhamdulillah. Nama dila fuutu kana keessa. Waan ajaa'iba sitti ta'u namni nama fuudhee hundi namumaan galatoomfadhu malee namaan arrabsuun qabu. Nama gaggaarii rabbiin naa kanne haa galatoomu. Hundinuu nama na jaalatu, nama na kabaju, nama yoo na lolellee na jala waa takka hin deeffanne, nama yoo na jecha jeenillee jecha naan guddine, nama cal jeena dhageeffatu. Nama akkasiin rabbiin naa kanne, nama keessummaa naa kabaju, nama anallee kabaju, nama waan hin fedhe yoon godhe tanamaa goota sammaa goota naan hin jenne. Nama akkasiiti namni rabbiin naa kanne hundummaanuu jechuudha. Nama gaggaarii jechuun jaartiin jaarsa fuusiftu hin jirtu beeku. Ana haadholeen mana kiyyaa tuuntaan na fuusifti, tuuntaan na fuusifti, tuuntaan na fuusifti. Ummata gaggaarii kana rabbiin naa kanne alhamdulillah. Rakkina biraa yoon qabaadhee isaaniin mataa ol qabadhee daawaa irratti ergaa ummata kiyyaan ga'uu irratti jeennomee gara fuulduraa deemu jira malee sila akka kiyyaan as hin ga'u. Rabbiin isaan naa kanne isaaniitu jabeessee anaa kana mana keessaa ganna dhiiba. Isaanii jabeessee mana keessaa ganna baase. Isaanii mul'isee mana keessaa ganna baase. Isaanii kan hawaasa dura dhaabbadhee mirqaanaan uummata gad dubbadhu ergaan barbaade uummata kiyyaan akkaan ga'u sababaa naatee odoo isaan jiraachuu baataniif awwali ganna qabeetiin dhukkaawee xuraawee jiraadha. Mirqaanan qabu uummata dura dhaabbadhee waa uummatatti himuudhaaf hin tolu hidhameetiin manatti hafaa jechuudha. Waan akkasiiti. Yoo rabbiin fedhe immoo garuu lubbuun bare waa kaniin fuudhuun se'u gaaf dur waan hin jiru xiqqoo tureetiin akkuma namni qaadimatee fuudhutti gaaf tokko qaadimadhee fuudha jeetiin yaada qabaachuu ture yaada sanillee amma dhiyoo taniif barraan keessaa hin haqee ati immoo yoo rabbiin itti na deebise ganumaan itti yaadee akkaan ta'e ta'uuf ta'a malee hanga ammaatti fedhii xiyyaa miti jechuu barbaadeetti. Ammoo gaafaan kana siin jiru haadholee mana kiyyaan jaaladhu jechuu miti. Hunda isaanii kan lubbuuttiin jaaladhu nama wajjin turre wayirraan jaaladha. Takka gaafaan qabus si booda naanaf nenumaan jechaanii ture. Talamadaa gaafa gad dhufte illee sunis hangasuma caala ammas jaalatamaa dhufte akkasumaan jechuunii ture. Warra amma jirullee akkasumaan jechuunii jiraan baana. Jechuun namni kun hoggaa sii tolee sadarkaa irra fuudhuu jibbitu gubba geessaa beera. Yeroo garii akkuma tokko akka tokko tattee nama kana alagga baasa an takka akka tokko ta'ee alaggan nan baafne. Gaafa tokko qofaan xiqqoo akka nama aaruu ta'ee gaafa tokko qofa ifiin fuudhee ture. Nama san hedduu wal kabajne hedduu wal jaalanna hanga ammaatti illee maatii isaaniitii wajjin akkuma maatii wajjin jirra. Ifumatiyyaafin osoo wal jaalannu osoo walii boonyu biyya jirra. Isaan Ameerika jiran asiin jira. Walitti dhihaachuun nu mijaa'uu dinnaan hidhee hidhaan kaa'u dubartiidha. Yeroon duraa deemte haa heerumtuu jee oduma isiin didduu barreessee fi hiikee heerumi jeenii heerumte hanga heerumtees wajjumaan bilbilaan wal quba qabna. Mana isaanii niin dhaqa. Maatii isaanii bira dhaqeetiin achinaaf ishee Jamaal Iyyifaalleen Abdurrahmaan Hussein Faallee geessee eegumaan isii hiikee kabajaan akka ajaa'ibaan nu nyaachisanii nu obaasanii maal janii bullee Sheekh Jamaal Oggaa achii gabbee bar wajjin jirru jechuudha geenyaan abooyaa akka rabbi kana godhatti kana nu gootee jee hanga mataa qabatu gee uummata akkanaa kana intala isaanii gaddiiftee jee akkasi wal kabajnee wajjin jiraan amma haati Adaama jirti yoon Adaamaa dhaqe isii bira malee hin bulu ammoo isii hiikeetiin jira beek walitti hundufne eeganaaf isii waliin kabiraa heerumtee saniinillee adda ba'anii amma dhiyootan biyyatti kabiraa heerumtee bakkumaan amma taa'ee isii wajjin haasa'u jiru tana dhuftee as na bira waltee deemtemma baatii hanga takka dura. Kunoo gurbaa kanaan heerumee hin bareeduun alaa leettee laalee fi maashaa Allah rabbi wajji sinaa bulchu jeeni qa injiruu beek namni kakayyaa kun namni yoo walii nama sana duma fagaatan an akka saniin qabu dura obboleeyyan turre warraan an fuudhe kana wajjin eegaan an fuudhe immoo haadha manaa abbaa manaa turre gaafa adda baanillee obbolummaa sanitti deebina waan ta'eef waan adda fagaannee akkasitti intala sabaati intala diin tokko wajjin qabnu amantii qiblaa tokko wajjin salaanna waan ta'eef ichi haatee dhuftee mana kiyyan na ziyaartee jaarsaa sarkee du'aayii godhee fi akkasitti addaan deemne hanga ammaatti akkasuma wajjin jirraan baana. Isiisan qofaan waan hin kaayyadhuun qaban xabiyaati jirra waan hin
dubartiin jee yoon daangaa kana bira yoo tarkaanfatte waan akkanaatiin godha jeeni yoo isaan daangaa san tarkaanfatan waan sanniin godha. Maaliif namni nama tuffata waan takka waan akkanan goone etteenii waan san godhu baatte. Haati mana kiyyaa hedduu raaziyaadha. Nama hinaaffaas qabuu miti. Nama gaariidha. Nama quboo yoo afaan kaa nama jedheenuu miti. Nama nagayaa nama qabbanaa waan nama tasgabbaa ajaa'ibaa turte. Xiqqoo gara maatiitiin inni kun fuudhuun oolu jennee osuma hin fuudhinuu shakkii inni jijjiirti. Wanni san hedduun ajaa'ibti. Hangaan jeeqamee jiruu jibbuu takkaan nageessi. Anaa hedduu jecha namaa sodaatu dur keessaa'u. Isii waan san hin qabdu. Gaafa ati waan kana eegalte niin fuudhaan jennu. Amma fuudhu. Gaafa isiin jecha tokko dubbattu arra takka guyyaa lama daawwatti deebite niin fuudhaan jeeni. Guyyaa lama daawwatti deebitu mixiyyoon darasaatiyyaa. Nama naalaaliin jeen gaafasillee isiin fuudhan jenneeni. Nama naalaali yennaan lakkii nama laalu anuu lafaan jira yennaan guyyaa lama keessa yoo fette rakkoon qabu ni haali dannaan jeeni guyyuma lamaan san dhumtee ni kaan hidhame. Tanumaan ammas hin jiru takkana wal kabajnu takkana wajjin maatii sii wajjin haalii sii wajjin jiru tanaan baana. Isiisan guyyaa lama keessatti bakkumaan itti yoo guyyaa kana booda natti deebitaniin fuudha jessanittiin fuudhee niqaa godhadhee akkasitti ture. Ammoo san booda isummaan ani irratti niqaa godhadhe sunuu deebitee beeki dubartiin hoggaate lama goote isiin duraa sadaffaa sii godhuu feeti. Isii lammaffaa tana laaleessu jecha. Isiin lammaffaaleen afuraffaa sii godhuu feeti. Isii sadaffaa san laaleessu jecha. Waan akkasii jira beeki. Waan akkasii keessa rabbi nu milkeesseen se'a. Ta lammaffaa ta isii sanitti aantu haadha manaa guddoon na fuusise. Isiilleen deebitee nama lama fan alaalte dur isirratti hin didee ture. Jalaa hin badeefaa ture. Ta sadaffaa tana mixiyyoonni amante. Ijoolluma arsiiti. Ijoollee shawata arsii keessa dhalattee guddatte. Amma isii jira na bira. Isii wajjin jirra. Caaltuu tashoomaa janiini. Nama nama fuudhe hundira naa yaadu. Ajaa'iba rabbiiti namni walirra si yaadu. Osuma beerri kiyya hundi naa yaadan naas jaalatan. Isii tan rabbiin keessa waan inni isaa godhan beeku. Akka badhaasaan naa kanne alhamdulillahi nama ajaa'ibaati rabbi umurii wajjin waan dheereessu. Amma isii fi takkaa jira. Nama lamaa jira. Lamaan tanaa jaartiin dhiiraa takkuma takkattiin deebisa jedhii yaadu jira rabbiin khayrii haa godhu. Inshallah Ustaz bar qaraate ajaa'ibaati nu qoraaysu jirtaan nuti amma bara masareetaa sin qabdu Ustaz namni wanni itti ijoollee sin jechaa turanii namni silaalaa ture wayii gartee ijoolleen qabatu namni nama nu bar. Ijoollummaa sannumaan qabaa beeku. Amma lubbuu bareeddee isa baatii jedhu. Ijoolleen dafee daddale tanaatu akka tokko na goggoru jira malee anjoolluma garuu ijoolleen akkuma miilarra na yaa'u jirti hin beekne. Ijoolleen sin qixxaattee jirti Ustaz amma booda amma atuu bar lubbuu barte namni lubbuu bara kunoo takkatti hin deebisee jirta. Hedduu gaariidha Ustaz akkaataan gartee namni yoo wal jaalatee wal dhufee gartee yoo adda bahees obbolummaan sanaaf hin qabdu akkasuma ta'uu bareeda namni sila akkana ta'e akka bareeda namni hundinuu wal jibbuun sana hedduu hamtu. Hedduu gaariidha mee gamaa dhumaarratti dhiyaannee jira sagantaa teenya. Nashiidaa keessaa taniin reefuu baranaa san taniin dhageessan. Osoo gartee waan nashiidatti dabarretti waan gartee galii miidiyaa irratti galgala isa wajjumaan turre micoon takka miliyoona 800 hanga miliyoonaatti deemtee turte. Boodarra miidiyaa irra fidanii micoon san maallaqa san waadaa jette san guutuun deemtu nama kiyyibaatii dharaa janii warrummaan miidiyaa hawaasaa irratti oofan agarre san booda ammaas deebisanii micoon waadaanii guuteettee nama biraa tokkos jee orola oofa jechuu agarre waan deemaa turee jira waan sana dabaafachuu hin dandeenye. Micoon san nammoo dhugaan jiru moo katabbii biraatti dhiiroo? Wallahi isii qofa miti. Namoota hedduu waan jechuu ture namni kun gaafa rakkina kee argu si jaalata si kabaja bakka tana si arkuun fedhu bakka inni itti si arkuudhaaf yaadaa turee fi bakka irratti si arke gaafa waladdatti taate maallaqa arjoomuu bira kutee lubbuu isaallee numa arjooma namni hedduun osoo hin gurguramee na gurguratte maal kabajee bu'aa beektaa wallahi tamarraa dhugaa sana waa harkaa qabaatee osoo hin taane namni kun eega obboleessi keenya kun bakka tanatti yaadnu warra nu jalaa rakkate rakkoo isaa tana hiikuun qabajeetuma harkaa qabu hogguma sanii waan qabu naqee harkaa hin qabne niin dalagadhaa fayyaan qabaa niin harkadhaa guyyaan harkadhe niin naqaaf jeetuma ni hataa beeka hamilee itti godhuu qabna jee nama kana. Wooma akkasiirraa kan ka'e namoota hedduu hanga ammaa mijjooynee fi inshaallah gaafa mijjooyteef namuu ni galcha.
namoota dhibbaata maallaqaa oomaniitu niyatanii niyaa isaanii hanga ammaatti hin guuttatini. Namoota hedduu keessaa immoo bixiyyoo saniitu mul'atee namni duula garaagaraallee irra bananii gaafa faarfamtulleenis faarfamaa turte gaafa arrabsamuu haatullee arrabsamuu turte. Ani gaafa namni faarsuus ta'ee gaafa namni arrabsuus akkuma isin amantii keessaa duuban deebineen jajjabeessuu ture deeggaruu ture amantii ta'e gadi hin dhiisin nuti akka nama muslimaa kasi dura amantii kana keessa jiruu tokkotti gumaacha sii godhuu qabnu nurra jira malee ati gumaacha nuu godhuu hin qabdu gara amantii tanaa dhufuudhaaf nu simannaa sii godhee waan dandeenyu si deeggaruu qaba malee ati nu deeggaruu hin qabdu amantii ta'e keessa jajjabaadhu jeenii tamaallaqaaf irraa dhiisi atummaan nama jabaa ta'e harkami amantii ta'e gadi hin dhiisin si faarsuunis hin gammachiisin si arrabsuunis hin dallansiisin jeeni bifa saniin isii jajjabeessuu ture. Ati inshaallah isiis ta'ee obboleeyyan waada hin guuttatin hanga ammaa fuulduranni guuttatan jee abdiin qaba. Ammaaf ammoo hanga ammaatti waanni isiitis ta'ee obboleeyyan keenya hanga tokkoon guutamne guyya guyyaan namni waan harkate ergaatuma jira wal jalaa. Har'a nama tokkoon naqa boru nama lamaan naqa iftaan nama sadiin naqa akkasuma akkasitti guyyaa harkatan galchaa deemaa jiranii. Inshaallah yoo rabbiin keenya fedhe turtuu daftuu wanti ni atamte san tarabbiin hambisee safteetuma tarabbiin galmanii geessijee keessaa dhufti. Wanni guddoon akka mootummaatti nuti milishaa qabaannee namoota nu arjooman kana dirqama hulaatti dhodhooyinee waan niyatan san fidaannee irraa guuruu humna hin qabnu namuu jaalalaan niyatee jaalalumaan galcha. Ammoo akka gartee gaafas ce'ee niyateef san amriin jalaa hanqatte yoo dhiises waa takkallee rakkoo hin qabu. Ammoo obboleessa kiyyaaf waan inni adda galmaan ga'uuf hin qaba jee galmaan ga'us yoo jiraate san galata qaba. Inni haalli mijaa'uu fi didee eeguma niyate booda sababa haalli isaa mijaa'uu diduutiin wanni san biratti haftallee galatuma qaba. Maaliif jennaan inni mijaa'in malee silaa waan san na biraan ni ga'a. Na biraan ga'ullee yoo baatan akkasumatti hamilee na godhuun isaanii naaf kannaa isaan gana waada naa guutan san caala naa caalti. Maaliif jennaan gaafasitti hamileen tiyya hedduu cabxee turte hedduun gadda keessa ture gadda san keessatti as bahaniituma nangaraniin kan jedhanii jechuun isaanii sana naaf kannaadha caalti jechuudha. Isaan malees obboleeyyan hedduun niyatan san keessaa hedduun galchanii jiran hedduun osoo hin galchin jiran inshaallah ta'ala kan galchanii isaa galatooman kan galchanii isaa galatooman warri arran galchinis boruu galchan jennee abdii irraa qabna tanaan bira kun abbaadam. Inshaallah ustaz hedduu galatoomii namni islaamaa tokko baallama isaa guutuun dirqama amantiiti waan baallama seentan waada seentan irraan isin gaafadhaa jirrabbi akkaataa itti dhiyeessinsanii miti jechuun obboleeyyan ta'etunis gartee waan fedhii siitiin waan waada galtisan kaaduudhaaf waan deemtan qabdu jechuu ololuma. Beektaa akkumaan jee namni miidiyaa irra jiru kun hedduun isaanii nu beeka malee hedduun beeknu garuu rabbiin isaan ni beeka nuti beeku baannus obboleeyyan keenya waan ta'aniif nu beekan dhaamsa nuti gara kanaan goonu waan beekaniif waan dhageeffataniif nu beekan miidiyaa irratti nu arkan osoo miidiyaan hin dhufinillee nashiidaa teenya dur dhageeffachaa turan gara hedduudhaan nu beekan nu ka beekan dhiisi naman beekneef uummanni keenya gaafa rakkoo isaa arkan numa dirmatanii waan dirmatan san namni dirqamatti godhee isaan dirmachiisu hin jiru namummaatutti dhagahame dirmatan foontu foon yaadota kuma jaansan lammiif dhiiga kuma jaansan namummaa fi firummaan lammummaan isaan keessa jirtu itti dhagahamteeti nama kana sossooftee nama beekanii fi kan beekneefis hirmaatan. Nama hirmaatu kana hedduu ati hin beektu isaan si beekan alaa kulli haal namni kun ni galchamoo hin galchuu tilmaamuu hin dandeessu. Gaafuma wanni galtee wanti hafte kun hambifate kun galche kun kenne kun dhiisettee murteessuullee dandeessa. Ammoo osoo hin taane sanuu tura keessa jechuudha. Tura keessa gaafa wanti sun irraanfatamte. Amma immoo turee guyyaa 3-4 jidduu dabree guyyaa tokko namni tokko waa galcha guyyaa kaan namni tokko waa galcha. Xixiqqaatti akkasuma akkasitti namuu guyyaa harkatee galcha waan ta'eef ni dhudhuufti waan ta'eef abdii kutannaan hin geenye numa eeyna. Rabbiin mijeessee fi galche kan rabbiin mijeessuu fi didee hambisees hangama kiyyaan waan waada isaa seentan sammaa galchuu dhiiftan jee rabbiin akka isaan hin gaafanne dhiifama godheetiif hin jira. Namni rabbiin laaffiseef haa galchu kan rabbiin waan galchu dhorkate yoo dhiisee sumaan qabu jechuu barbaadeetti maaliif jennaan waada guutuun dirqama akka islaamaa tokkotti waan takka abaluuf kanneetiin jira waan kana itti eega abaluu san abdachiifte
waan kanneen san kan nuura qabda teetii miti nama sanii taatee jirti waan ta'eef waan kanneen sanii deebitee nyaachuun kalkal biyya kiyu summa yaa'uutu fi qe'ii san nama gooti akka saree haqqiftee haqqisaa sii deebitee nyaattuu san nama gooti jechuudha waan namaa kan deebinee nyaachuun hin taatu waan san galmaan gahu malee maa waan san galmaan gahuu dhabdanii eega kannitaniif booda deebitanii nyaatanii akka rabbiin isaaniin hin jenne naaf jee dhiifamaniin godhaaf jechuu barbaadeeti isaanuu yaalli mijaa'eef numa galchan malee akkas hin godhani akkas baatan bee. Inshallah iddoo gaariidha wallahi ustaza kiyya akkasuma onnummaan eegamuu alaa kulli haal barreeffamati Facebook irra barreessarra arkee nama biraa barreessamusi barreessee hin beekne wanni guddaan deeni namaa sanarraa kafalamuudha namni ammas obboleeyyan naaquu qaban kan agartee hanga lubbuu naa kannutti nallee gurguradhu jedhanii deeman qabaachuudha wanni guddaan gammachuu tana achi naa rafne jettee waan barreessee arkee wanni guddaan ilmi namaa kun qabaataa fi dhabaadhaa miti deeni nama seenuu waamu jiraatu ilma namaa hundattuu nama seenti akka addatti gartee qophatti ustaazanas deeni akkami seenti jee laalu namni waan gartee nama jaabsuu dandeessu namni garii nama akkas laalee maaliif akkuma tu jette hoggaa deemtu makiinaa bakka adda addaatiin deemta silkii bareedduun footoo fa'aa kaatanii viidiyoo jira uuffattee deemta akka dibaan tommaas qaamni kunis dheeraadhaa asitti xiqqoo qaamni wayyaadha nama waaqa bujee namni tilmaamee gartee akkamitti wanni akkasitti dhufti fa'aa jee yaadeeti ummanni keenya ammaas akka waliigalaatti namoota miidiyaa irra mul'atan kan hedduu suuruma isaanii tanuma guyyaa gartee isaan maxxansan tana akkuma jireenyi isaanii guutuu kanaatti fakkaatti sanumarraa nama dagatanii hedduu jiranii waadaa isaan inshaallah ni guutan jennee eeyna nashiidaa barana baafte san keessatti waan hedduu wal bira qabdee waan hedduu takka hagartee qabeenya qabaatee nyaachuu dadhabee dhukkubsatu jira hagartee akka ajaa'ibaatti ibsitee hawaan nyaatu dhabee agabuu buluu jira ha ilmoo dhabee gartee dawaa barbaadu rakkatu jira ilmoo dhalee ilmoo sanuu waan jiraachisuun rakkatu jira waan ajaa'ibaa takka hedduun ajaa'ibsifadde hedduu mee nashiidaa sana akkamitti barreessitee mee irraa nutti tuqi hedduu natti tolte. Wallahi nashiidaa sana osoo xayyaara gubbaa jiruuti na dhufte beektaa wanni tun akka maraatuuti bakkuma rabbise fidetti yoo qabde malee ni qotti akkaatti shooti. Xayyaara gubbatti mugeetiin dirreerraa hin gara Finfinnee deemu jira. Mugaatiin irra dhuftee xayyaarri gizee garii kana jaamee rifadhee dammaqeen ibjala gallaalee addunyaa nama gaara keessa galu tokko argee. Namni lafa dhooqaa keessa kagaluu jira, gaara tulluu gubbaa galuu jira, lafi tun hoggaa gubbaa gallaalti waan biraa fakkaatti. Rabbiin nama kana hunda bakka inni jiru jaalachiisa. Osoo bakka san jaalachuu baate warra magaalaa kan dhufee girgireessaa fi biyya waliin qabnaa isin magaalaa teessanii nuti baadiyyaa san teenyaa jee. Waan sallaaleetiin rabbiin nama kana akkuma fedhu dalagaa haawwaan nyaatu kanneen fi nyaachuu dhorkee agabuu jiraachisa. Haawwaan nyaatu dhorkatee nyaata dandeessisee agabuu jiraachisa. Kaan ilmaan dhorkatee rakkisa. Maallaqa kanneefi kaan ilmaan kanneefi waan nyaatu waan ilmaan san nyaachisu dhorkee akkas godha. Kaan gabbisee gabbinaan rakkata. Kaan qallatee niin gabbadhaaf rakkata. Kaan muudamee kan shaaramneef rakkata. Kaan shaaramee kamittiin harkadhaaf rakkata. Kaan haadha abbaa dhabee rakkata. Kaan haadha abbaa rakkisa. Kaan obboleeyyan dhabee rakkata. Kaan obboleeyyan rakkisa. Addunyaan tun bakka namaan guutamtu namni kaan mana tokko dhabee rakkata. Kaan fooqii meeqa magaalaa Diredaa ijaaree Finfinnee ijaaree Adaama ijaaree ichi ijaaree ammallee gammachuun qabu numa rakkata. Bakka biraattiin ijaaree jee lafa barbaadu jira. Ka magaalaa hunda fooqiin isaa dachii balleessitee jirtu. Hin guutamtu waan ta'eef achittis jira jaaruma fedha. Magaalaan tun hundi osoo tasaa taatee fedha. Sunis osoo tasaa qofa taatee fedha. Namni keessa jiraateetu jechuudha. Namni tokko mana tokko dhabee gaafa rakkatu tokko immoo mana dila kana qabaatee kabiraa fiduu rakkata. Tokko kophee dhabee rakkata, tokko miila dhabee rakkata. Tokko immoo makiinaan dhabee jee rakkata. Laallachuu hundinuu haajaa naajuma wal dhabdi malee nama hundattu mee ejjiti. Ka quufee naaf ga'e hanganaa jee addunyaarraa dhaabbate hin jiru. Osuma akkana boroluuti ka fooqii qabuus ta biraa ida'uuf osuma carraaqu ka asii meeqa qabuus ichin meeqa godhuuf osuma yaadu kachii meeqa qabummas bakka biraa dhaqee meeqa godhuuf osuma yaadu addunyaarraa qaara. Kawumaan qabne kunis odumaniin tujjaara jee halkanii guyyaa dhagaa cabsu addunyaarraa qaara. Namu waan dhabeetti mul'ata. Kaan taa'ee diin barsiisa addunyaan qabu, haa addunyaa qabu, akkana kannatu laalee anilleen osoo hin akkana ta'e jee sanii gaabbu.
sunammoo isa akkana barsiisu laalee illeen silaan akkana baradhee barsiisee jee addunyaa numaatti hin fakkaatu namni wanni qabu umaatti hin fakkaatu waan hin qabne barbaadu. Guutumatti addunyaa tanarraa namnummaan addunyaan naagees addunyaarraa hiraar dhiisee nagaan jiraachuu jiru maraataa qofa. Eega maraate kun mana namaa jala galaami waraabessan sodaatu naman sodaatu hattuun sodaatu. Kabbaan qabeenyaa mana jabaa kana jaarrateeti mana kana keessa kutee ulaa tana cufee san cufee ci'aanee mana chaanu san bolatu. Ulaa dila tana biraan amanuu didee shuboo jabduu tanatti godhee shuboo amanuu didee tire kaan tuqee akka naa wajjin mana keessa sanicha kutee numa ilaalacha keessa taa'e waan seenuun oolan jee. Kan ikkana rakkatu miskiintichi barandaarra karaarra bakkuma harkee usee raba. Waraabessan sodaatu naman sodaatu hiyyummaan sodaatu gabrummaan sodaatu waan takka irraa bilisa. Jaartii waa na gaafata ilmaanii waa na gaafata afooshaatu qabrii irraa hafte jee na qixaata. Qorii taasisaan bifte jedhanii na qixaatanii wanni takka tanni yaadu hin jirtu raahaa godhee jiraatan siin jee nyaatus dhabus namni addunyaa tanarraa raahaa jiru maraataa san qofa jechuu kiyya. Hundi rakkoo jira. Waan akkasiiti hedduu ittiin raadinaa achumaaf hin fide waan sana. Isiin tanuma. Ustaaz bar nashiida addaati barni dhageeffadheetiin bar akka ajaa'ibaatti ibsite namni kun hogguu maraate gartee rahaa ajaa'ibaa godha. Itti yaadu waan du'a rakkatee san hunda rakkoo san hunda bahee jira jechuu bara hogguu maraate. Innaawaa rabbiilleen ittiin laalu bar namaa miti rabbiilleen ittiin katabu rahaa ajaa'ibaa. Namnillee nama tola. Namni nama tola. Fixate waa hunda sanuma dura fixate. Namni nama tamne addunyaa tana gubbaa maraataa qofaa jira. Tagaafuu fayyaa qabu yoo amatan malee isa fixate inni maraannaan irraa galee maaliif bar fuuldura deemutu hin jiru jechuudha namni guna mana manne bar nama fuuldura deemutu hin jirre nama irraa galee. Fuuldura deemu jiraatti. Aawwa bakka isaa saniin banee fi. Dhagaa sitti haruun nama jiraatti. Gaafa nama taate. Warri samii qalama sirraa fuunaa warri lafaati siriisan. Wallahi nashiida addaati ustaaza ajaa'ibaatti ilaalte mee hedduus tursiisee gaasirraa hin gabaabsa gaafa biraas walitti deebina akka gartee gana silkiin kaafne si godhuun gaarii miti. Dhumarratti mee ammaan tana eebba nashiidaa ammaan tana harkaa qabdu tana qofa osoo hin ta'in ta dabtararra jirtu san hunda nuuf iddee akka nuun hedduu akka nuun gabaa jettu mee akkamitti sirraa namoo moosun daftara maratti hafti moo akkami? Wallahi ni dhufti inshallah beeyta wal maraachuunis gaarii miti. Isiin ammaa tunuu nama hedduu maraachitee namni hedduu irraa rakkatee cinqatee akka ta'u dhabee nadduuluunis itti ulfaattee haan nama nadduulchisee haan dhokatee gartee keessaan akkasii waa hedduu takka oofaa turanii. Ani gaafaan gabbahee miidiyaa gubbatti rakkoo xiyya ibsadhu na gargaara jechuuf hin ibsanne shabbo gubbaa gaafiin hin gaafatame. Nashiidaa teessan hawaasni isinii dhageeffatee isin caalaa akka isaan haffazanii jiran agarre. Ummata ittiin harkattanii wayoo ittiin harkattanii waan jiru gaafate humaa ittiin harkannu ammaa rakkoo keessaan jira ijoollee takkaan akkanaa fi akkana jeeni gaafa guyyaa akkanaa baay'ee manaa qabanii jiranii jeen akkaan rakkoo keessa jiruu fi akkaan ijoollee saniin nashiidaa eebbisuudhaaf deemu itti himee ture. Nashiidaa nama eebbisuun namni konsertii muuziqaa ta'uu godhee nama eebbisa. Kuwaan dilas nama lolchiisuu fi nama aarsullee hin qabu. Kadhaadhaa miti ammas kun. Waan hojjette takka akka hojiin sana addaan hin cinne irra si deeggaranii hojii lamata akka hojjettu si taasisuu jechuudha kun. Wanni hojjennu waan uummataati. Kalee isaa sagalee uummata keenyaaf ta'aa turre, uummata keenyaaf hidhamne, uummata keenyaaf tumamne, uummata keenyaaf biyyaa illee baafamne. Uummata kanarraa haqa qabne isaanis haqa nurraa qaban. Roga keenyaan haqa uummanni nurraa qabu beekneeti sagalee ta'uufi jirre. Gaafa jimaan uummata keenyarraa akka tokko magaalaan tattaatee keellaan gabbu'ee wajji qabsaa turreemi. Wareegama kafallee biyya tana keessa teenyee keellaan san ka'uu qaba jennee halkanii guyyaa Oromiyaa irraa nutti dawwalan, ka godinaa nutti dawwalan, ka bakka hedduu nutti dawwalan. Wanni feetee haa dhuftu jennee uummata keenyaaf wareegama barbaachisu kafalaa turre keellaa dura kakaafnee turre san jechuudha. Eegas gaddeebi'e malee. Uummata kanaaf kalee isaas ta'ee arraas boruus sagalee ta'uu jirra. Uummata kanaaf dalaguu jirra. Teenya dalagachuu hunda qabne gaafa uummata kanaaf daleeyiddu. Gaafa uummata kanaaf wareegama kafaltu uummanillee akkasumatti wareegama siif kafala. Hanqinaa fi rakkinaati qabdu gaafa dhageenya. Tarii zaahira kee kana laalanii wayii qabajanii si yaadanii sirraa usuu malan malee rakkootii harkanii sitti dhusu manne. Rakkoo teenya san nuun hubanne waan ta'eef gubbaa keenya laalanii keessa keenyan beekan waan ta'eef dirqama waan san gaafaadhaan ol bahee shabborratti hangas dubbadhu. Namoonni guyyaa borummaa keessaan dhufanii wanni san ol nu bahuu qabdi ol baatee isaan qofa osoo hin taane hundi eebbisuu qabnaa waan juyaate hedduu na fidan. Isrooliyaa irraa, Kanaadaa, Ameerikaa irraa biyyoota garaagaraa keessumattuu biyya Arabaa irraa
namoonni hedduun dawwalanii waan kana yaada naggaddeessuu turan bifa sanii miidiyaa irratti dubbatamtee guyyaa lamadaa interviyuu obboleessi kiyya Jamaal Zakkoo gaafa na godhu haasoo dheeraa daqiiqa 40 haasoineetiin haasoo dheeraa san keessatti Sheek Jamaal Aliyyi maqaa kaase nama viidiyoo san guutuu dhageeffateef galti malee nama hundaan galtu gaafaan Sheek Jamaal Aliyyi maqaa kaasu mana amma keessa teenyu kana Sheek Jamaal Aliyyi naajaaree jeetiin dubbadde ichirratti niif qabuu dadhabee boo'e ati mana sanis agarte gaanii beeyta as dura waliin teenye jirra mana seenullee baatte caati ya teessee jirtan baan mana gamana seene ni biya gamana kana seene waa'ee Sheek Jamaal irratti hin boo'e malee rakkoon xiyyaran boochifne godhii Sheek Jamaal naa godhaa turanii fi an nama daawaa malee duuba guban qabne mana guban qabne ala kiyya guban qabne ta'uu kiyyaa wajjin osoo obboleessa gaarii kasaa kana rabbi naa kan nu baate jireenyi kiyya akkam tahaa waan juutu obboleessa rabbiin naa kanne kana gaafa maqaa kaasu ibsuu dadhabee boo'e jechuudha. Si galtee Sheek Jamaal ibsuu dadhabeetiin boo'e nama hedduu qalbiiti eegu nama jireenya kana keessatti hedduu na gargaaru osoo hin jenneen jechuudha. Sheek Jamaal na beeka takkaan Sheek Jamaal namni sarara dhiyaatuu fi namni sarara deeggare jiruu tana gubbatti hin jiru hanga ammaatti jechuudha. Guyyaa takka qarshii takka gaafadheen beeku Sheek Jamaal uumataa isaa jechuudha. Namni hedduun akka waa'ee nan keessaa nama kan aboo na gargaare aboo kana naa ta'e akkas naa ta'e jedhama kadhadhuutti fakkaate an takkaa nama kadhadheen beeku biyyattis alattis jechuudha. Sheek Jamaal nama naa beekee na gargaaru Sheek Jamaal qofaa miti obboleeyyan hedduun qaba. Ati ni beekta garii maqaa isaanii obboleessa kiyya tokko boolee bulbulaa jira. Maqaa isaa dhabuun fedhuun inni na deeggara. Akkasumatti obboleessa kiyya tokko Hararii fi gaara mul'ataa jidduu jira. Yeroo hedduu osuma ani hin gaafane na gargaara. Akkasumatti obboleessa kiyya kabiraa Dirreedhaa fi qobboo jidduu jira. Na deeggara hedduu jara kanaa daawaa irratti kan jabaadhee fuuldura deemu na godha. Maqaa isaanii dhabuun fedhaniif hin beekaa dhiisa. Obboleettii takka Finfinnee niin qaba. Isiillee yeroo hedduu na deeggarti. Warroota akkanaa kana isaan kana tokko guyyaa takka deeggarsan gaafanne ifiif na deeggaran rabbi jazaa kafaluuf. Anniin sodaadhaniin qaanfadha. Nama waa naa godhu itti dhiyaachuun natti ulfaata waa gaafachuu dhiisi. Dhiira waan nuti gooneef sanii jecha kan nu dhiyaataa naan jaan jeetiin sodaadhee irraa dheesse. Ifiif naa dawwalanii waan akkanaa takka si geessee faa jeniituma na gaafatan malee waan takka naan ga'a ni rakkadde na gargaara maal hin juunan. Isaanii miti haadha mana kiyyaatiin hunjuu xabiyaarraa rakkoo tiyyaa warra mana wajjin galluttu bila sin ibsaddu. Ifuma tiyyaa fi kophaa rakkadhee deema. Tura keessan irratti harkanii maal taate fa'aa naan jan malee akkanaan ta'e akkasiin ta'e jeebisachuun natti ulfaata. Rabbuma kiyyattiin himadhee deema waan na jiru jechuu kiyya. Ammoo namni hedduun gaafa miidiyaa irratti waa'ee kiyyaa haasa'u ana nama gargaarsa keessaan deemee nama gaafatu nama dubartii siin fuudha jeen irraa nyaatu nama dubartii janaajjanee waa ergisiifatu nama akkasii akkasin na fudhatan. Rabbi waan akkasii natti hin beeku ijoollee baadiyyaati. Haadha mana wajjinuu ibkee isaa fi haasa'uun hin qaanfadhaan baadha. Namni xiqqoo walirraa afaan kanaaf fallata. Bakka kanatti an afaan hin ulfaadha. Warra mana wajjin gallu wajjin haasa'uun hin fayyadamu. Haasa'umaan akkamas hojii haasa'u jiru kana gaa kana malee haasawaa ni jiraam warri keenya barra. Hedduu takka jaarsaa fi jaartii wal qaanfatan qaadimaa fi qaadimaa wal qaanfatan ni beektaa miti. Yoo asiin qaadimaa irratti qaadimaan deemaa asiin dallee cabsitee baatu. Inni asiin dheeysee baatu. Warra soddaa kana karayyoo harka dheeysee toto isaa hin agarre irraa maqee kara biraa deema. Haadha manaati yoo jillee akkasuma wal sodaata namni keenya baadiyyatti uummata akkasii keessatti hin guddadde waan ta'eef dubartiin hin sodaadha uummati irraa. Hedduu wajjin haasa'uuf hiriira wajjin hin qabu. Numaa itti dawwalee siin fuudhee jechuurra osoo hin takkallee fuudhee qabaachuu baadde. Dubartiidhaan itti dawwalee siin fuudhee jechuurra akkanumatti dachiitan asiin gasseenii awwaalamee na laaftuudha. Rabbumaa akkasiin na uume. Jechuun hin danda'u. Yoo naan jaan ammoo hedduu ifa rabseetiin firraa deebisaaf. Warri na gaafatan ni beekan nu fuudhi jedhanii. An haalan qabu nama haala hamaati. Awwaan qabu miskiina namaati. Akkasii wajjin ijoollee hedduun qaba. Akkasii wajjin beera hedduun qaba. Akkasii wajjin annama akkanaati annama akkasiiti jeetiin ifa rabsee akka namni kun na jibbuuf godhee itti barreessa. Nama na fuudhi jee nan dhufu diin qabda jee. Waa'ee na haasa'u tana faa laaltanii nama gaarii ona seetan wani na haasa'uu fi an garagara walitti hin dhiyaannu saniifuu dhiifama naa godhaa nama narra caaluun isinii barbaade yookaan rabbi isinii haa kadhu jeetiin du'aa godhee fi akkasii firraa deebisa. Nama silaa na dhufuu jechuu qiyya. Nama gartee biraa itti dawwalee akkana jee wajjin haasa'u waan akkas akkasiisan rabbiin natti hin beeku miidiyaa irra jirra sagaleen tun miidiyaa guutuu irra facaati namni akkas jee yoo jiraate ragaan abba'uu danda'an baana. Xabiyaa tiyyarraa dubartiin hin sodaadha. As yoo na bira taa'u bulti shaadam ijaan ichi ilaalu dubartii.
dubartii ajnabiyyaa laaluun haraam jennee barsiisu jirra yoo ija xiyya birra garte maal naan jetti ijeetiin sodaadha hin laalu ijaan asna bira taa'ee waltee'u haasawaas wajji haasawuun beekumas yoo heddummaatanii jiraatan akka walii galaan ni haasawa yoo takka taatena dhufte wajji haasawuun beeku tabiraatii mijaartiiti yoo wajjiin beeku jechuu barbaadeeti akkas. Hedduu gaariidha ustaaza kiyya amma eebbasan hafuun qabdu uummanni keenya hubachuu qaba waan kana wanni hojii uummataa hojjetan kun uummata biraa biratti galii qabdi ispoonsara qabdi namni nashidaa tana oguu jalqabu deemtuu fi dhumasii irrattis ispoonsara kaanii jidduuttis ispoonsara kaanii jalattis ispoonsara katabaniiti warri ispoonsaraa kun ispoonsar nama godhee akkasitti dalaga namni biraa. Uummanni keenya immoo rabbiin nu fedhee gartee uummata waan akkasii beekuu miti yoo ganuu baran malee amma xiqqoo xiqqoo wayyaa hojjetanii istuudiyoo yoo taates hin qabnu takka takka gartee wanta taate malee istuudiyoo standaardii eeggattes hin qabnu meeshaa sanaas hin qabnu waa hunda hin qabnu uummanni keenya waan kana hubatee abbootiin qabeenyaa warri qabeenya beeksifachuu danda'an amma viidiyoon keessan nashidaan teessan nama hedduun dhagaamtii baadiyyaa magaalatti nama hedduun daawwatamti qabeenya isaanii san beeksifachuu jechaa'u isinitti haajamanii ispoonsara isin godhuu qaban jechuudha. Akka nama biizinsaa tokkotti tun kadhaadhaa miti tun ammoo dalagaadha biizinasa jechuufiifu ogummaan aartiidha ogummaa akkaan qaaliiti ogummaa akkaan jabduuti tan namni hundi gartee baratee argachuu dandeenya islaamu namni gartee baratee waliin arganne hin jirtu namni barata walaloo barreessuu immoo baratee argatu namni kun yoo gartee dalollee jechuu danda'e tagartee taatuuf hin taane jechuu danda'e walaloo immoo baratee barreessuu danda'u uumama waan kana namaa kanna. Waan uumaan nama kana immoo qabeenya kana immoo bakka itti godhuun dirqama uummata keenyaati jenna. Ustaaza kiyya hedduu galatoomii turtii waliin taasifnee fi hedduu kabajamii hedduus jaalannaa hedduu kabajna. Dhumarratti dhaamsii gartee kan hedduu jiraatte osoo dhaamsitti dabarre yoo feetes barkoo miidiyaa kan akkatti jiru kanas laaltee gama miidiyaa kanaan hanan qabna moo guuttannee jirra waan jiruus laaltee akkam ta'uu qabna uummanni akkam ta'uu qaba. Ta'ettus itti nu dabaltee dhaamsa keessa akka dabarfattuun carraa ishee kanna itti oofi. Maashaallah miidiyaan meeshaa lolaati jabeeffamuus qabdi kunuunfamuus qabdi akka hawaasaattis ta'ee akka nama itti gaafatama isii fudhatee irratti dalagaa jiruuttis ta'ee qaawa irruudha. Bakka irraa irrattu bakka itti qaawwatu ilaalanii qaawa sana irraa cuccufaa deemuun hedduu bareedduudha. Namni miidiyaa hin qabne nama ijaa gurra hin qabne har'a osoo miidiyaan kun jiraachuu baate baarkoon jiraachuu baate naaf baadam gara kanaa waliin agarru ta'a. Wanti hedduun silaa himamuu qabdu osoo himamne nama keessatti awwaalamtee hafte wanni hedduun nama sirraahuu qabdu wanti hedduun namaaf adda bahuu qabdu osoo addaan hin baane dhokattee hafte waa hedduutu gara miidiyaatiin keessumaa yeroo kanatti miidiyaan akkaan barbaachisaadha. Nama wal agarsiisa halaalaahi waliin nama dhiyeessa nama waliin beekne fidee wal barsiisa waan ati hin beekne fidee si barsiisa waan sirra wal fakkaatte fidee adda si baasa waan dila takka dalaga. Kanaaf miidiyaan tokko bakka takka yoo jiraate anaafis kiyya isaafis kasaati isiifis hunda keenyaafuu keenya roga jirruun hundi keenya kunuunfannee jabeeffannee wooma xiqqootu akkuma qillee keessaa rabbiin suuta suutaan caacutii xiqqoo san baasee guddoo jijjiiree isummaan sanuu deebitee waan akkasii buututti suuta suutaan sissiqaa gooban akka uummanni keenya jaansan wooma xiqqootu guddata. Namni mala dheeraa deemuudhaaf dursa manaa gad tarkaanfachuu qaba. Achirraa tarkaanfiin ta'e lakkaawamtee mannaaraa dheeyitee makiinaa ta'us xayyaara taatus yaabbattee imala dheeraa san itti fufte jechuudha. Amma manaa gabbaanii jiran akka amma isin itti hirtan gabbaatanii jalqaba kanaanuu wanni isin dalagu jirtan waan ajaa'ibaatiin agarra. Namoota garaagaraa fiddanii wantoota uummatarra wal fakkaate adda baasuu waa hedduu dalagu jirtan rabbi isinirraa haa jaallattu. Hojii teessan haaluma kanaan itti fufaa hawaasni keenya immoo isin duuba jiran isin deeggaruu qaban isin jajjabeessuu qaban miidiyaan kun miidiyaa isaaniiti gara fuulduraatti akka tarkaanfatu godhuu qaban meeshaa maal qabdan maal dhabdan jedhanii isin gaafatanii waan isinirraa hirruudha. Namni rabbiin laaffisee isinii guutanii akka isin kana caalaa jabaattanii fuuldura deemtan isin godhuun akkaan barbaachisaadha jechuu barbaadeeti asumaan dhaamsiniin dhaammadhu. Miidiyaa keessan bira miidiyaa isin fayyadu kanuu fayyadattanii yaaddan hundumaa bira dhaabbadhaadhaa waan jiru uummata keenya dhaamsatu barfachuu barbaade. Tabiraatii zamanni jiru zamana boodaatiin zamana beekaa wallaalamee namni wallaalaan beekamee beekaa wallaalame caalaa wallaalaa beekame jala namni deemu zamana akkasii keessa jirra. Zamana kanatti namni beekamtii qaba beekumsan qabu fuudhee hallayyee waliin qaalu jira. Carraa rabbiin tolcheen nama uumaan beekne beekamtii kannee fi
carraa dhorkee nama waa beeku beekamtii dhorkee beekamtiin gaafa dhabamte beekumsinni qabus walumaan inninis dhabamanii namni waan beekne hawallaala isaa wajjin mul'atee beekame beekaa fakkaatee beekumsa malatti ummata fuudhee hallayyetti hin deemu jira bara kanaa keessa jirra maa beekamaniidhaa miti namni waan beekne haa beekamu waa barachuu ka qabaniin dhaamuu barbaada namni isa hordofu hundaafu jechuudha namni hordofu kun amaanaadha amaanaa rabbiiti waan gaarii irratti haasoynes waan hamtuu irra haasoynes yukharaganuu ba'utaan guyyaa qiyaamaa waan gaarii isarraa dhageenye waan gaarii irraa barannee itti hidhanne waan gaarii irraa barannee itti hojjenne jedhanii boru ragaa nu ba'utaan yookaan waan hamtu nu dhaalchise hamtu irraa dhaallee dhaloota dhaalchifne jedhanii ragaa nu ba'uudhaaf ta'an waan namni boru itti ragaa rabbi bira nu bahu dalaguudhaaf waa barannee khayrii irratti uummata nu jala jiran kana harkifnu hamtuu irraa uummata kana haa ittifnu waan juun dhaamsa kiyya dabalfachuu barbaada. namni miliyoonni hordofu kumni 500 kumni 100 kumni 50 kumni 5 hordofu kuma 5 san irraa gaafatama ka 500 hordofu kan namni 5 hordofu illee 5 san irraa gaafatama nabiin keenya kaleessa nama waatti mudhabeeti gaara gubbaa ol bahee yaa sabaha naddir maddaa jee iyyee ummanni guutuun habalee guurratanii itti dirmatan akkas malee walitti hin qabamaniif waan ta'eef akkasitti tooftaan walitti qabataniif يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار ويا فاطمة بنت محمد ويا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنقذي أكسي جرى هندا ولبوتي سنباسا إفباسا الرب الراني سنتي رقمه بشيرا ونذيرا إبدان سن صداتي سي جنة إسن خجيلتي صوفي يا جرى نخوت ربي غيسانيت أمانا جني بفصل النمولي كبتني دعوات ولوترا تبا لك على هذا جماعتنا جنين أبي لابن ربي سياهم غيسو هركي خيلا فهالو إدو تنام نيام تيجنين حقو مسر ربين تبت يدا أبي لهب وتب قبو سيچو إلا صدركا خناتي نمد أبي نبين كنيا صلى الله عليه وسلم وردوتو تر أبي روسانيت إيانسان نمولي كبت أبو مرفمني بابا جيچو أران تنوتي إيانسا كسيتي ملي ربين نما في دينو جلو ولي كبي جرا خما دب لما خما دب سدي نما خما خدشن نما خما شنتم خما دب أكنا نجلا جرا namoota dila kana walitti qabannee yoo daawaatti godhu baanne yoo gaariitti himu baanne yoo khayriitti ajaju baanne yoo hamtuu irraa dhorku baanne laa khayra fi kathiirin min najwaahum illaa man amara bisadaqatin aw macruufin aw islaahin bayna annaas yoo nama walitti tolchutti khayrii wal ajajutti hamtuu irraa wal dhorku irra wal ga'u baate namni hedduun khayriin qabu faayidaan qabu nama boru ragaan bahu tahaa jechuudha namni rabbiin faarsu subhaanahu wa ta'aalaa nama waa xiqqoo waa dalagu waa xiqqoo khayrii irra jiraatu inna ibraahima kaana ummaa إبراهيم جتشون بر أمة هاجر ربين إساء خباسا تويدا فلمو وانا قرر جروف جتش ربين إبراهيم كفو أمة ود إبراهيم جتشون بر أمة كناتي جربين إبراهيم أمة ود دبت لا خير في كثير جن نما يدوك خيرين كم نيمه وقليل من عبادي الشكور قبروت خير راوري نقل توم فتواتك مجمس ربين نمواتك وخنا يدو فرز ولكن أكثر الناس لا يشكرون ولكن أكثر الناس لا يعقلون ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ولكن أكثر الناس لا يعلمون هدون نمان بيغن إن شكرا عقلين كبن أكنا كنجا نمي ربين فارسو نمواتك ومالي فكز جانان حق الرئيو جراج باتن نمني أنقفر قدتوز هردفتوني خيوك الرسي ديگرو باتن أنقفر ندوم باتنس فايدة تكلين كبن جچو نمني فايدان كب ندوم مني سا مال فايد نمواتك و فايدة كبو خخرا غاري رت اجي غاري را ولين دين تن غاري برسيته غاري ولين هجتن هنگسني تو چالا برو رگسي بار برت تيچو كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر چالا أمتا وني تانين اسخنوما خناف فيمستوني خين جوابرت چوكا قبن فيمستوني خين جوابرت چوكا قبن واللالان بكمتي ربين كنف تناوجي واللال سانيتي فورني أمتا قرن نغني بي سلاخمني أكا أمتنا لاخني خنان جبيسي اتدام مدى غربراتي والجالة چوكا قبني اتدام مدى والجبو والوانيو والاتنافو ميلا والجلاچرو والدوبا ديمني مكا والبليسو والتريسو ديسو كبني اترامد نم ربي ملسه توكو لنجالت والبرا بلو خين لنجن اوغاچي ديمن خنا ورانا كن ميلول جلاچرو جرن وان كن لي ديسا امتي سنجلا وخنا ربي سني خن نام هدو خيسندرو ميديا غبا تريجر خبرهم لما في خدلم فيسبوك بناتيجر خبرهم لما في خدني بناتيجر خسني غدي بناتيجر خنمنش خمنش نسنور دبنيچو أران تناتي إيجا بنات باتي شنفت ما دبانغرا قلتي باشن تام ديته دبلا ما ديته تاجچون نعمة ربي رامفت چودا ربي نما سجالة چیزیں سجالة یاسه أمّن خون قوّا مخسجالة يا جروكون أمّتا قلي كابو أمّتا سر ججبات
kasirra bareedaati kasirra qabeenya qaban kasirra beekumsa qaban kasirra jireenyi toleefii jiran ummata akkasii hordofu jira ummata kanarratti huccuu jijjiirannee boonuun ummata kana fuunee wallantaan hin naquun karantaan hin deemuun waan hin taane irratti haasoinee qalbii isaanii booreessuu fi balleessuun hin barbaachisu hawaasa keenyaaf haa yaannu waliif haa yaannu lubbuu teenyaaf haa yaannu diin keenyaaf haa yaannu biyya teenyaaf haa yaannu waan juun dhaammachuu barbaada galatooma ulfaadhaa warri barkoo miidiyaa kabiir aadamiin hangafee hundi keessan galata guddaa nu biraa qabdan hawaasa biraa isa akkasuma inshaallah ta'ala kana caalaa jabaattanii fuulduratti akka deemtan abdii qabna jabaadhaa isiniin jenna. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستاذ غياتيس هدو غلا تومي أم سخيتيس قبل لي أمني خنيا سكى قبل أبدي كمنا خوجمتو داوتو تخينيا ترتي أستاذ ناس يوجين تاسفني دير توتنا أسيت قولمني جرا فولدرة تمو أستاذني كانوا يلعن بني سين فيديو خلنا لا داتي والبرانغا ada أستاذ ديسينه كرتي غافي أسرقاتو في غافي هدو نوا فكنا وان غافنو أستاذ وين كيسي چيسا خوالين تروتا أستاذ غيات عراتيف هدو غلا تومي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرابع سمتي أمنا الدكتور توم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا جزاكم الله خيرا. أستاذ الدكتور توم.